Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamootaa fi jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saafaa ta'u. Bagaayyanoota guyyaa har'aa kabajamee yaadatamee ooluun geessan baga wajjumaan nu geenye. Eebbi qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaamii dhiifamni gooftaa keenya uumaa keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya duuka haa ta'u. Ka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti yeroo darbe barnoota keenya kutaa lammaffaa keessatti jarreen hafuura hamaa galchan kun yookiin immoo hojii hafuura hamaa hojjetan kun maqaa eenyuutiin hojjetu jennee gaafa ilaallu barnoota sana yaadachuudhaaf jecha maqaa hafuura hamaatiin hafuura hamaa erguu jecha. Maqaa hafuura hamaatiin hafuura hamaa akka isaan ergan hojiin kunis hojii Waaqayyoo akka hin taane hojiin kunis mataan humti isaayyuu hojii hafuura hamaa akka ta'e keessumaa wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 41 kaasee kan jiru walitti ilaalleerra. Guyyaa har'aa kana ammoo warreen hafuura hamaa hojjetan kun maal nama irratti hojjetu isa jedhuu fi sababa maaliitiif immoo hojjetu kan jedhu kutaa sadaffaa walitiin ni ilaalla jechaadha. Egaa akkuma beekamu abbaan keenya qulqullichi Daawit hinaaffaan mana kee na nyaateeraa jedha Faaruu 68 irratti. Kana jechuun mana kee irratti hojii isaan hojjetan mana kee irratti yookiin immoo mana kee da'oo taasifatanii gochaa isaan hojjetan gaafa argu hinaaffaan mana kee na nyaateeraa jedhe qulqullichi Daawit. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo jarreen kun maalirraatii ka'aniitu hojii badaa, hojii fokkisaa kana, hojii hafuura hammataa yookiin immoo xinqolaa kana hojjetu jennee gaafa ilaallu jalqaba namoonni hinaaffaarraa ka'anii hojii kana hojjechuus hojjechiisuus danda'u. Jalqaba irratti milkaa'ina namaa arguudhaan, argachuu namaa ilaaluudhaan, milkaa'uu namaa ilaaluudhaan jarreen kun hojii kana hojjetu. Maaliif na caalee? Maaliif namaa ol ta'ee? Maaliif guddatee? Maaliif baratee? Gaa'ilaatiin, daa'imaatiin, barumsaatiin, daldalaatiin, qonnaatiin, hojiidhuma kamiin iyyuu maaliif milkaa'e? Sababa namoonni namoota irratti hojii hafuura hamaa hojjechuu kun sababni isaa sababa hinaaffaati. Hinaaffaa foonii jechaadha. Hinaaffaa hafuuraa otoo hin ta'in. Kallattii lama hojjechuu danda'a. Namichumti hojii kana hojjetu mataa isaa hinaafee hojii kana hojjechuu danda'a. Xonqaayisa isa xonqulu jechaadha. Isa asmaatanyaa sana jecha. Isa warra du'an waamu sana jechaadha. Inni mataan isaa ofiidhuma isaati jireenya keenya argee jireenya keenyatti naafee jireenyi keenya akka duubatti deebi'u isa arganne sana akka dhabnu eebbi keenya akka nu harkaa badu fayyaan keenya akka jeeqamu jaalalli keenya jibbinsatti akka jijjiiramu hojiin keenya akka nu jalaa fashalaa'u gochuudhaan ofiisaa hojjeta. Inni biraan immoo namoonni jibbiin isaaniis haa ta'u, haaloo qabiin isaaniis haa ta'u, lola dhuunfaanis haa ta'u, hojjennee caallees haa ta'u, hinaaffaan ka'anii gara mana xonqaayii deemanii abaluu kan jedhamu, iddoo akkasii kan jiraatu, waan akkasii kan qabu, akka inni namaa gadi ta'u, akka inni hin guddanne, akka inni eebban arganne, akka inni nama caalle naataayisii jedhanii dhaqanitti himu. Hunda dursaa egaa akkuma beekamu erga gara mana isaa deemaniin booda akkuma nama kamii fedha isaa gaafata.
Maaliif dhufte guyyaa har'aa kana gara koo? Maal barbaadde guyyaa har'aa kana jedhee xonqaayichi gaafata. Hiriyaa koo, obboleessa koo, obboleettii koo yookiin immoo nama ollaa koo na caale namaa gad akka ta'uun barbaade, akka dhibamuun barbaada, akka inni shibaa ta'uun barbaada, akka inni jaamuun barbaada, akka inni cabuun barbaada, akka inni akkas ta'uun barbaada jedhanii ifa baasanii saalfii tokko malee, sodaa tokko malee of tuulanii laphee isaanii keessa seexanni galeera waan ta'eedhaaf hojii seexanaa kana hojjechuudhaaf laphee isaanii jabeessaniitu gara nama kanaa dhaqu. Sanaan booda qarshii ittiin hojjetu erga madaallateen booda waan goonu hundumaa nutti himuudha. Qarshii sana laannee hidda mukaarra kan walitti guuraman qalamaatiin kan barreeffaman maqaan isaanii maqaa Waaqayyoo kan hin taane, ergamni isaa ergama Waaqayyoo kan hin taane barreeffama garaagaraa barreessee qindeessee maqaa cuuphaa irratti, maqaa isaa irratti yookiin immoo gosoota uffataa keessaati kan gatamu, kan awwaalamu, qilleensa